Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Baga gara sagantaa oduu buukii keenyaa nagaan dhuftan. Har'a kitaaba jireenya namoota hedduu keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'u kitaaba barreessaa Biin Swiitlaand barreeffame Inseenee Makuriyaa akka hiiketti nan danda'a jedhu waliin jalqabna. Kitaabni kun kallattii imala jireenya kee itti sirreessituu fi humna keessa kee jiru itti beektudha. Kutaa tokkoffaa keessatti mata dureewwan gurguddoo 2 milkaa'ina imalaa fi kaartaa kallattii imala keessatti agarsiisu qopheeffadhu jedhu jalatti qabxiiwwan furtuu ta'an waliin ilaalla. Obsaan waliin bu'aa bayii milkaa'inaa kana keessa akka dabraa deemtan isiniin jenna. Mee imala keenya haa jalqabnu. Milkaa'inni imala. Amma imala jireenya kee keessatti baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e eegaluuf jetta. Imala kana keessatti humna dinqisiisaa sammuun kee qabu akkasumas wantoota dinqisiisoo ogummaa fi sonaawwan maallaqaan bitachuun hin danda'amne baratta. Imala kanaafis baaburri, dooniin yookaan xiyyaarri ittiin imalan hin jiru. Garuu immoo imala kanaan badhaadhina dinqisiisaa bira ni geessa. Imala kana keessatti tokkoon tarkaanfilee kee sammuu kee keessatti chaappeeffamanii waan hafaniif yoomiyyuu hin irraanfattu. Tibba tokko hirmaattonni qorannoo baay'inni isaanii 1134 ta'an gaafii qorannoo itti aanu kana gaafatamanii turan. Milkaa'inni imala walitti fufiinsa qabuudha moo bakka tokko ga'anii dhaabbachuudha? Hirmaattota qorannoo kanaa keessaa namoonni 926 ta'an milkaa'inni bakka yaadan tokko ga'anii dhaabbachuudha jechuun deebisan. Akka waan milkaa'inni bakka yaadan tokko ga'anii dhaabbachuu ta'etti yaadna taanaan bakka sana ga'uuf kallattii tokkicha qabannee deemna malee jireenya keenya kallattii garaagaraatti dagaagsuu yaadna. Milkaa'inni imala walitti fufiinsa qabuudha malee bakka yaadan tokko ga'anii dhaabbachuu miti. Mee otoo daawwannaaf gara odolaawwan Hawaayii imalaa jirta ta'ee keessi kee erga odolaawwan kanneen bira geessee qofa gammachuu argataa? Lakki. Wayita daawwannaa kanaaf imaluuf murteessite irraa eegalee keessi kee gammachuun guutama. Imala kanaaf wantoota barbaachisoo ta'an guuttachuuf jecha wayita gara eejensii imalaa deemtu irraa eegalee waa'ee imalichaa yaaduun keessi kee gammadu eegala. Imalichaaf uffata kee korojootti naqachuu wayita eegaltu irraa kaasee keessi kee gammachuu eegala. Sababni isaa uffata kana uffattee wayita odolaawwan kanneen daawwattu sammuu kee keessatti waan ilaaltuuf keessi kee abdatee gammachuun guutama. Erga imala eegaltee boodas wantoonni ati daandii irratti daawwachaa deemtu gammachuu haaraa keessa keetti maddisiisaa deemu. Erga odola Hawaayii geessee booda hoo gammachuun kee ni goolabama? Lakki wantoota ati odola Hawaayii keessatti gootu qofatu si gammachiisaa miti. Imalli ati gara manaatti deebitee galuuf gootus gammachuun kan guutamedha. Bakka deemuuf kaate geessi jechuun boqonnaan imala keetii ni goolabame jechuu miti. Yaadannoowwan ati imala sana irraa qabdu, haasaawwan imala sana keessatti taasifaman, bakkeewwan haaraan daawwattee fi yeroo gaariin ati imala sana irratti dabarsite keessa keetiif gammachuu yoomiyyuu hin dagatamne kenna. Haaluma wal fakkaatuun milkaa'inni jireenyaas imala malee galma tokko dhugoomsanii achuma irratti dhaabbachuu miti. Erga milkaa'ina gonfachuuf murteeffattee booda imala eegalta. Kana jechuun jireenyi kee gammachuu kan argatu wayita galma kee kana milkeessitu qofa otoo hin taane imala milkaa'inaa keessatti wayita galmaawwan xixiqqoo galmeessaa deemtuu fi wantoota haaraa barachaa deemtus keessi kee ni gammada. Kana jechuun battaluma tarkaanfii tokko gara milkaa'inaatti tarkaanfatteen keessi kee gammadu eegala. Jireenyi kee milkaa'e kan jedhamu wayitumaati daandii milkaa'inaa irra tarkaanfii eegalteedha. Kanaaf gammaduuf dirqama hanga maallaqa baay'ee baankii kuufattutti yookaan liqii sirra jiru kaffaltutti ta'uu hin qabu. Ammumaa kaatee milkaa'uu ni dandeessa. Kalaqni jiraachuu keenya murteessa. Ani yeroo baay'ee waa'ee wantoota namoonni jireenya isaanii keessatti argachuuf dharraan ilaalchisee barreeffamoota baay'ee kanaan barreesse yoo ta'u, barreeffamoonni kanneenis saayinsii saayikolojiin wal qabsiiseen barreesse. Barreeffamoota koo kanneen keessatti akkuma ibse kalaqni yookaan waan haaraa uumuun jiraachuu keenyaaf baay'ee murteessaadha. Kana jechuun walitti fufiinsaan waan haaraa hin uumnu yookaan hin kalaqnu taanaan seera uumaan wal simnee jireenya keenya gaggeeffachuu hin dandeenyu. Gama biraan imalli milkaa'ina keenyaa kalaqa irratti kan bu'uurfame miti taanaan gammachuu dhugaa fi walitti fufiinsa qabu argachuu hin dandeenyu.
Jireenya keenya keessatti wanti qalbifachuu qabnu milkaa'ina gonfachuun yookaan waan barbaannu argachuun qofti gammachuu dhugaa nuuf hin kennu. Tasa bakka warqeen tuulamee jiru ga'uun yeroof gammachuu nuuf kennuu danda'a. Haa ta'u malee gammachuun keenya yeroo murtaa'e booda hir'achuu yookaan dhabamuu danda'a. Sababni isaa warqeen kun qofti qaawwa jireenya keenya hundumaa nuuf guutuu hin danda'u. Jireenya keenya keessatti gammachuu dhugaa fi walitti fufiinsa qabu argachuuf imala jireenya keenyaa kalaqa irratti kan hundaa'e gochuu qabna. Kanaaf imala milkaa'inaa dandeettii kalaqaan deeggarame eegaluun battaluma imala eegalleen jireenyi keenya gammaduu akka eegalu godha. Amma faayidaa yaada milkaa'inni imala jedhu kana hubattee jirtaa? Imala kanas yeroo kamiyyuu eegaluun akka danda'amu hubattee imala eegaluuf murteeffattee jirtaa? Moo yeroo ati itti imala milkaa'inaa eegaltu fuulduratti ni dhufa jettee yaaddaa? Kitaaba kana dubbisuun kee milkaa'ina olaanaa gonfachuuf, dandeettii haaraa, dandeettii gaggeessummaa gabbifachuuf akkasumas jireenya kee keessatti walitti fufiinsa gammachuu dhugaa argachuuf bu'uura jabaasiif ta'a. Yaadni kun yaada haaraa fi hin baratamne sitti fakkaata. Kitaaba kana dubbisuun kee tarkaanfilee ati jireenya kee keessatti fudhattee keessaa tarkaanfii baay'ee guddaa fi barbaachisaadha. Kunis kan dhugoomu yoo ati yaadarimee kitaaba kanaa sirriitti hubattee jireenya kee keessatti itti fayyadamtedha. Namoonni baay'een kitaabota waa'ee qajeelfamoota milkaa'inaa irratti barreeffaman ni dubbisu. Haa ta'u malee namoota muraasa qofatu qajeelfamoota kanneen qabatamaan jireenya isaanii keessatti hojiirra oolcha. Amma akka waan kitaabni kun jireenya kee jijjiiruuf barreeffametti akka ati yaadduun barbaada. Tokkoon keeyyata himootaa fi jechoota kitaaba kana keessa jiranii siif barreeffaman. Waa'ee nama biraa irraanfadhu. Yeroon turtii ati kitaaba kana dubbisuuf fudhattu yeroo ati barreessaa kitaaba kanaa waliin dabarsaa jirtudha. Kanaaf tokkoon himoota kitaaba kana keessa jiranii jireenya keef murteessoodha. Amma waan tokko si gaafadha. Yoo qajeelfamoota kitaaba kana keessatti siif kennaman jireenya kee keessatti qabatamaan hojiirra hin oolchitu ta'e hin dubbisin. Hiriyaa keetiif kenni yookaan yoo ni danda'ama ta'e bakka bittetti deebisiitii maallaqa kee deebisii fudhadhu. Dubbistoonni kitaabota koo biroo kumatti lakkaa'aman xalayaanaaf barreessuun kitaabonni koo kunniin faayidaa guddaa akka qaban natti himaa turan. Namoonni kunneen jijjiiramoota dinqisiisoo sababa kitaabota koo dubbisuutiin jireenya isaanii keessatti ta'an natti himaa turan. Gama biraan namoonni kaan immoo sababa kitaabota koo kanneen akka kitaabota asoosamaa dubbisaniitti qalbii guutuun irratti xiyyeeffatanii waan dubbisaniif hagas mara faayidaa irraa hin argan. Namoonni kunneen yaadonni gaggaarii fi onnachiisoon kitaabota keessa jiran faayidaa akka qabu yoo hubataniyyuu jireenya isaanii keessatti qabatamaan hojiirra oolchanii ittiin fayyadamu. Qajeelfamoonni qabatamaan jireenya namaa jijjiiruu akka danda'an otoo mirkaneeffamin kitaaba kana keessatti barreeffaman tokkollee hin jiran. Akkasumas qajeelfamoonni ilaalcha amantii kamiiyyuu faallessan kitaaba kana keessatti hin barreeffamne. Qajeelfamoonni kitaaba kana keessatti argaman sababa amansiisaa irratti hundaa'anii kan dhiyaatan waan ta'aniif amantee fudhachuu qabda. Akkasuma gootee bu'aa jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu ni argatta. Garaagarummaa hojjechuu nan danda'a jechuu fi nan hojjedha jechuu gidduu jiru. Garaagarummaa namoota milkaa'ina gonfatanii fi namoota kufan gidduu jiru ilaalchisee yaadni yeroo baay'ee baratamee fi irra deddeebi'amee dubbatamu yaada tokkichaadha. Yaadni kunis namoonni milkaa'ina gonfatan hojjechuu nan danda'a jedhanii waan yaadaniif milkaa'an yaada jedhu yoo ta'u, namoonni kufan immoo hin danda'u waan jedhaniif kufan yaada jedhudha. Yaadni kun gartokkeen isaa dhugaadha. Anis barreeffamoota koo hedduu keessatti akkasumas barnootawwan ani karaa raadiyoo fi televezyiiniitiin barsiisaa ture keessatti yaada kana hin fayyadamne. Jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuuf milkaa'uu akka dandeessu amanuu qabda. Yaadni kun yaada baay'ee barbaachisaadha. Dhuguma milkaa'ina keenyaaf yaada baay'ee murteessaadha. Garuu immoo waan tokko hojjechuu akka dandeessu beekuun kee wanticha akka ati hojjettu hin agarsiisu. Waan hojjechuu akka dandeessu sammuu kee amansiistee kamiyyuu hojjechuu ni dandeessa. Hojii keetiin sadarkaa olaanaa irra ga'uu ni dandeessa. Hojii dhuunfaa keetii banattee milkaa'ina olaanaa gonfachuu ni dandeessa. Barreessaa beekamaa ta'uu ni dandeessa. Aartistii fakkii baay'ee beekamaa ta'uu ni dandeessa. Weellisaa yookaan ogeessa muuziqaa beekamaa ta'uu ni dandeessa. Doktara fayyaa, ogeessa seeraa yookaan injinara dandeettii olaanaa qabuu fi beekamaa ta'e ta'uu ni dandeessa. Garuu akkas ta'uuf ni hojjettaa? Gaafii murteessaan kanaadha. Yaada kana sirriitti akka hubattuuf mee fakkeenya itti aanu kanan siif kenna. Hojjechuu nan danda'a jechuun kee si onnachiisee humna qawwee fi rasaasa walitti siif qabu wayita ta'u nan hojjedha jechuun immoo humna qawwicha dhukaasudha.
Kana jechuun humnoonni lamaanuu milkaa'ina keenyaaf barbaachisoodha jechuudha. Humnoota kanneen lamaan malee qawween qofti faayidaa hin qabu. Gaaf tokko hiriyyaan koo tokko akkas jechuun seenaa baay'ee nama gaddisiisu natti himee ture. Otoo ani hin jirre ta'ee maatiin koo jireenya gaarii jiraatu. Otoo maallaqni haati warraa koo argattu hin jiru ta'ee silaa maatiin keenya beelaan dhuma. Kanaaf otoo ani du'ee jireenya isaaniitiif inshuraansii muraasa ni argatu. Itti gaafatamummaan isaan na gargaaruuf fudhatanii jiran isaan irraa salphata jedhee gaddaan liqimfamee dubbate. Anis yaada isaa ergan dhaggeeffadhee booda cinaa isaa taa'een waraqaa fi peennaa kenneefii akkas jedhee itti dubbadhe. Joon, mee namtichi dureessi tokko tasa dhufee kaffaltiiwwan bara jireenya keetiif barbaachisan hundumtuu siif kaffalamanii jiru jedhee erga sitti himee booda $1 miliyoona siif kennee maal goota? Yaada kana ergan itti himee boodas yeroo ga'aa fudhatee yaada kana irratti gadi fageenyaan akka yaaduun itti hime. Amantus amanuu baattus namtichi kun sa'aatii tokkoon booda jireenya isaa fooyyessuuf karoora sababa qabatamaa irratti hundaa'e baafate. Karoora isaa kana ergan dhaga'ee boodas maaliif karoora kee kana hojii irra hin oolchi ture jedheen gaafadhe. Akkuman jedhe karoora isaa hojii irra oolche. Dhumarrattis namtichi kun galii kan argatuu fi akkasumas liqii isarra jiru ofirraa baasee mataa isaa fi maatii isaaf mana miidhagaa fi sadarkaa isaa eeggate akka ijaarrateen dhaga'e. Asirratti wanti qalbifachuu qabdu namni tokko waan tokko hojjechuu akka danda'u beekee garuu immoo waan hojjechuu danda'u sana milkeessuuf kutannoon hin hojjetu taanaan milkaa'ina gonfachuu hin danda'u. Namtichi armaan olitti seenaa isaa siif himes hojjechuu akka danda'u ni beeka ture. Garuu kutannoon hojiitti waan hin seenneef jireenya isaa milkeessuu hin dandeenye ture. Hojjechuu akka danda'u amanee erga qabatamaan hojiitti seenee booda garuu ni milkaa'e. Mee ammas seenaa kan biraan sitti hima. Maqaan ishee Meerii jedhama. Dubartii dandeettii yaadota gaggaarii maddisiisuu baay'ee olaanaa qabdudha. Yeroo yerootti yaadota haaraa baay'ee maddisiisti. Garuu yaada ishee kana namoota birootu hojiirra oolchee itti fayyadama malee isheen itti hin fayyadamtu. Yaadota baay'ee gaggaarii maddisiistus tokkumatti illee fayyadamtee jireenya ishee jijjiiruu hin dandeenye. Yaada haaraa tokko hojiirra oolchuu eegaltee gidduutti immoo addaan kutti turte. Namoonni biroon immoo yaada isheen addaan kutte kana hojiirra oolchuun ittiin jireenya isaanii jijjiiraa turan. Anis haala ishee kana ilaaleen yaadota ishee namoonni biroon hojiirra oolchanii irraa fayyadaman kanneen ishee dhumti mataan ishee maaliif hojiirra hin oolchineen gaafadhe. Gaafii koo kanaafis sababoota garaagaraa naaf kennite. Sababoonni isheen naaf kennite kunniin garuu ragaa amansiisaa irratti kan hundaa'anii fi amansiisoo miti. Anis Meerii gargaaruu waanan barbaadeef abdii kutachuu dhiisee yaadota isheen maddisiistu keessaa tokko filadheen gadi fageenyaan qoradhe. Itti aanseen dubartiin dandeettii kalaqaa dinqisiisaa qabdu maaliif yaadota maddisiistu hojiirra oolchuu akka dhabde gaafadhe. Yaada koo kana hojiirra oolchee misoomsuuf maallaqa gahaa hin qabu jettee naaf deebiste. Anis itti fufeen tole gaariidha. Ati rakkoo maallaqaa kana furuuf hangam tattaafattee jedheen gaafadhe. Gaafii kana irratti yeroo muraasaaf yaadaa erga turtee booda furmaata gaarii maddisiiste. Furmaanni ishee kunis rakkoo maallaqaa kana keessaa ba'uuf baasii ishee daangessuun galii argattu irraa hanga ta'e qusachuu akka dandeessu yaadde. Kanatti dabalees immoo yeroo boqonnaa ishee akkaataa itti hojjettee maallaqa muraasa argachuu dandeessu ni beekti turte. Anis wayita isheen yaadota haaraa maddisiistu gaafii ishee gaafachuun deeggarsa kennuufii ittuma fufe. Asirratti Meeriin dandeettii yaadota gaggaarii maddisiisuu qabaattus maaliif yaadota ishee kanneen hojiirra oolchuun milkaa'ina gonfachuu dhabde? Meeriin dandeettii yaadota gaggaarii maddisiisuu qabaattus yaadota ishee kanneen hojiirra oolchuuf kutannoo waan hin qabneef milkaa'ina gonfachuu dhabde. Kana jechuun Meeriin waan tokko hojjechuu akka dandeessu beektus wanticha hojiirra oolchuuf qabatamaan hojiirra waan hin oolchineef milkaa'ina gonfachuu dhabde jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti galma kee adda baafattee galma kee kanas milkeessuu akka dandeessu erga amantee booda galma kee kana milkeessuuf qabatamaan hojiitti seeni. Ati akkas goonaan dhawaataan gara galma keetti dhiyaachaa waan deemtuuf dhuma irratti milkaa'ina ni gonfatta. Otoo mala hin eegalin dura gufuulee siif galma kee gidduu jiran qoradhu adda baafadhu. Achiin booda gufuulee kanneen injifachuuf tarsiimoo baafadhu. Dhimma kana boqonnaa ittaanu keessatti gadi fageenyaan ni hubatta. Namoonni jireenya isaanii keessatti maaliif kufu? Namoonni mala jireenyaa keessatti kufan baay'een kufaatii isaaniitiif sababoota garaagaraa dhiyeessu. Armaan olitti akka ibsetti
Namni tokko waan tokko hojjechuu akka danda'u amanee wanticha milkeessuuf hojiitti yoo seene dhumarratti milkaa'ina ni gonfata. Garuu namoonni baay'een galma isaanii milkeessuuf erga hojiitti seenanii booda maaliif kufure? Mee makiinaan imala lafa dheeraa imaluuf deemtaa jennu. Kanaaf bakka yaadde kana milkiin akka geessuuf wantoota imala kana keessatti si barbaachisan dursitee ni qopheeffatta. Otoo imala kee hin eegalin dura haala makiinaa keetii ni qoratta. Qaamoleen makiinaa keetii gommaa, fireenii, motoraa fi kan kana fakkaatu sirriitti kan dalagan ta'uu isaanii dursitee qorattee ni mirkaneeffatta. Erga imala eegaltee boodas balaan akka hin uumamneef of eeggannoon oofta. Akkasumas uffannaa uffattu maallaqni hangamii akka si barbaachisu ilaalcha keessa galchuu qabda. Dhumarrattis bakka yaaddee erga geessee booda akkaataa itti imala kee milkeeffattee of duuba deebitee ilaaltee gammadda. Agartee nan hojjedha jettee hojiitti seenuun qofti milkaa'ina sin gonfachiisu. Galma kee milkeessuuf otoo imala hin eegalin dura wantoota imala keessatti si barbaachisan guuttachuu kee fi qajeelfamoota barbaachisoo hordofuun sirraa eeggamu hordofuu kee mirkaneeffachuu qabda. Kufaatiin kamiyyuu sababa mataa isaa ni qaba. Namni jireenya isaa keessatti kufaatiin isa mudate tokko sababa carraa isaatiif kufe otoo hin taane wantoota milkaa'inaaf barbaachisoo ta'an gochuu waan dhabeef kufe. Qabiyyeelee milkaa'inaa. Qabiyyeelee milkaa'inaa baay'ee barbaachisoo ta'an kanneen armaan gadiiti. 1. Milkaa'ina gonfachuu akka dandeessu amanuu. 2. Wantoota milkaa'ina si gonfachiisan kamiyyuu hojjechuuf kutannoo qabaachuu. 3. Gufuulee siif galma kee gidduu jiran irratti hundaa'uun karoora ittiin galma kee milkeessitu baafachuu. Qabiyyeeleen milkaa'inaa 3 armaan olii gabaabinnaan yoo gudunfaman milkaa'ina gonfachuuf jalqaba irratti ilaalcha milkaa'ina gonfachuu nan danda'a jedhu gabbifachuu, milkaa'ina gonfachuuf wantoota barachuu qabdu barachuu fi karoora baafatte kutannoon gara fuulduraatti tarkaanfachuu si gaafata. Jireenya kee amma keessa jirtutti quuftee jirtaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e kitaaba kana dubbisuu sin barbaachisu. Jireenya kee ammaatti itti quuftee jiraachaa akka jirtu nan shakka. Garuu yoo dhuguma itti quuftee jirta ta'e kitaaba kana dubbisuun sin barbaachisu. Maraafuu kitaaba kana akka dubbistu wanti si godhe sababni xiqqoon tokko akka jiru nan amana. Jireenya kee keessatti maallaqa gahaa horattee hin qabdu yoo ta'e, yoo waan hojjechuu feetu hin hojjenne ta'e, yoo sadarkaa baay'ee barbaachisaa fi kabajamaa irra hin geenye ta'e, yoo jireenyi kee guyyaa guyyaa wantoota abdii gaarii siif kennan of keessaa hin qabu ta'e, kitaabni harkatti qabattee jirtu kun furtuu baay'ee dinqisiisaa bakka yaadde akka geessu si godhu of keessaa qaba. Jireenya kee keessa wantoonni gammachuu si dhorkan yoo jiraatan amma furtuu milkaa'inaa harkatti qabattee waan jirtuuf gammadi. Amma gara mul'ata kee dhugoomsutti imala eegaltee waan jirtuuf gammadi. Gufuu fi kufaatii jireenya kee darbe keessatti si mudatan hundumatti gammadi. Sababni isaa gufuu fi kufaatiin jireenya kee darbe keessatti si mudatan kunniin mul'ata kee milkeessuuf muuxannoo fi beekumsa siif ta'u. Ani jireenya koo keessatti milkaa'ina olaanaa kanan gonfadhe umrii koo gara boodaa keessatti ture. Otoo milkaa'ina koo kana waggoota 30 yookaan 40 duran gonfadhe ta'ee silaa amma irraanfatamee jira. Kanaaf amma ani erga milkaa'ina gonfadhees guyyaa guyyaatti waan haaraa hojjechuuf waanan tattaafadhuuf gammachuun koo dhuma hin qabu. Umriin koo yoo deemallee akka dargaggeessaatti waan haaraa hojjechuuf carraaqa. Milkaa'inni imala. Kutaa darbe keessatti milkaa'inni bakka yaadan tokko gaarii dhaabbachuu otoo hin taane walitti fufiinsaan guddachuu akka ta'e sitti himeen jira. Kanaaf jireenya kee keessatti gammaddee jiraachuuf hanga qabeenya baay'ee horattutti eeguu sin barbaachisu. Sababni isaa gammachuun kee battalumatti daandii milkaa'inaa irra imala eegaltu keessa keetii finiinuu eegala. Imala milkaa'inaa eegaluuf deemta. Yeroo tokko tokko imalli milkaa'inaa kun waan yaada qofaan jiru sitti fakkaachuu danda'a. Garuu imalli ati amma eegaluuf deemtu yaada qofaan sammuu kee keessatti kan raawwattu otoo hin taane qabatamaan jireenya kee keessatti imalta. Hayyuun Webster jedhamu akka ibsetti imala jechuun bakka tokkoo ka'anii bakka biraa deemudha. Atis imaluma kana fakkaatu gochuuf deemta. Bakka gadaanaa namoonni baay'een keessa jiraatan irraa kaatee gara bakka baay'ee olaanaa badhaadhinnaa fi gammachuun guutametti imalta. Hanga yeroo ammaa kanatti muuxannoo kitaaba ta'ee ati amma dubbisaa jirtu kanan horachaa ture. Kitaaba kana barreessuuf imala bu'aa bayii garaagaraa qabu keessan darbe. Yeroo ani imala eegale irraa kaasee hanga guyyaa kitaabni kun barreeffamee harka kee ga'utti muuxannoo fi ogummaa garaagaraa horachaan ture jechuudha. Imalli jireenya kees kanumaan wal fakkaata.
Waggoota hedduun dura jireenya sadarkaa giddu galeessaa irraa ka'een jireenya sadarkaa olaanaa kan badhaadhinnaa fi qananiin guutame kanan yeroo ijoollummaa kootii abjoodhee hin beekne gonfadhe. Sadarkaan olaanaa ani gonfadhe kunis akka tasaa yookaan haalaan kan argame miti. Qajeelfamoota ani amma si barsiisuuf deemu hordofeen gonfadhe. Qajeelfamoota kanneen hordofnaan atis badhaadhinnaa fi gammachuu dhuma hin qabne akka ati gonfattu shakkii tokkollee hin qabu. Ani jireenya koo keessatti yeroo mara kaka'umsa olaanaan qaba. Maddi kaka'umsa kootii immoo jaalala ani namoota biroof qabudha jedheen yaada. Tarii ani ammaan dura si argee beekuu dhabuu hin danda'a. Ati nama akkamii akka taates si beekuu dhabuu hin danda'a. Garuu qajeelfamoota jireenya kee milkaa'ina olaanaa gonfachiisan si barsiisuuf dharraa olaanaan qaba. Milkaa'inni kee milkaa'ina akka dandeessu amanuu fi wantoota milkaa'ina gonfachuuf barbaachisan kutannoon hojjechuu irraa madda. Qajeelfama kana yoo hordofte wantoota bu'uuraa jiraachuuf si barbaachisan qofa argatta otoo hin taane jireenya badhaadhinnaa fi qananiin guutame gonfatta. Waan hundumaa ol immoo boqonnaa sammuu argatta. Dhugaan sitti hima. Imalli milkaa'inaa atamma imaluuf deemtu imala dinqisiisaa fi gammachiisaadha. Sababni isaa kutannoo qabaannan dandeettiin kana gochuu keessa kee ni jira. Otoo boqonnaa itti aanu dubbisuun eegalin dura mee yaada tokko siif kennu. Otoo fuula itti aanu hin baniin dura boqonnaa kana irra deebitee yoo dubbiste maal sitti fakkaata? Sababni isaa jalqaba wayita kitaaba kana dubbisuu eegaltee qabiyyeen kitaaba kanaa maal akka ta'e baruun xiyyeeffannoo fi fedhiin kee isa olaanaa ture. Amma immoo tokkoon himoota ati boqonnaa itti aanu keessatti dubbisuuf deemtu humna guddaa guyyaa guyyaatti jireenya kee gara milkaa'inaa fi gammachuutti ol baasaa deeman of keessaa qabu. Kanaaf erga boqonnaa kana dubbistee xumurtee booda yeroo murtaa'eef wantoota qalbii kee bohaarsan godhi. Daqiiqaa muraasaaf ija kee dunuunfadhu. Wayita dunuunfattu kanas imala eegaluuf akka jettutti yaadatee of qopheessi. Wayita jireenya kee ammaa keessaa baatee gara bakka barbaaddutti deemtu sammuu kee keessatti ilaali. Wantoota jireenya keef gammachuu dhugaa kennan argachaa akka jirtu sammuu kee keessatti ilaali. Imala kee kana keessatti kabajaa fi dinqisiifannaa namoonni ati wal bartu siif kennan sammuu kee keessatti ilaali. Amma boqonnaa itti aanu dubbisuuf qophooftee jirtaa? Moo waan dubbiste sammuu kee keessatti ilaalaa deemuu akka dandeessuuf otoo boqonnaa itti aanu dubbisuu hin eegalin guyyaa tokko of qopheessu wayyaa? Yaa jaalakoo, kana situ murteeffata. Garuu waan tokko yaadadhu. Amma irraa eegalee anii fi ati hiriyoota miiltooti. Ani si waliin imaluufan jira. Harka wal qabannee onnee gammachuu dhuma hin qabneen guutamnee tokkoo tarkaanfii keenyaa keessatti wantoota gammachiisoo daawwachaa waliin imalla. Kunoo amma imala eegaluuf jirta. Kaartaa kallattii imala kee sitti agarsiisu qopheeffadhu. Amma daqiiqaa 10 sammuu kee keessatti addunyaa mataa keetii uumtee akka ilaaltuun barbaada. Taphaawwan wayita ijoollummaa keetii wantoota garaagaraa fakkeessuun taphachaa turte ni yaadattaa? Fakkeenyaaf hiriyoota kee waliin abbaa warraa fi haadha warraa taatanii buddeen tolchuu, ittoo tolchuu, mana ijaaruu fi kan kana fakkaatu ta'uu danda'a. Taphaawwan kanneen keessatti isin ijoollee yoo taataniyyuu akka waan nama guddaa yookaan ga'eessotaa taatanitti sammuu keessan keessatti yaaduun taphachaa turtan. Wantoota gaafa guddattanii ga'eessota taatan ijoollummaa keessanitti fakkeessuun hojjettu jechuudha. Asirratti wanti qalbifachuu qabdu wantoonni ati sammuu kee keessatti yaaduun fakkeessuun hojjettu kunniin dandeettii sammuun kee qabu irratti waan hundaa'uuf daangaa dhaabbataa hin qabu. Umriin kee ijoollee yoo ta'e iyyuu wantoota namoonni ga'eessa ta'an hojjetan ati akka waan ga'eessa taatee jirtutti sammuu kee keessatti yaaduun fakkeessitee hojjechuu ni dandeessa. Sammuu kee keessatti makiina ammayyaa fi miidhagaa oofuu ni dandeessa. Jireenya kee ammaa keessatti tooftaa kana fayyadamuun walitti fufiinsaan milkaa'ina irratti milkaa'ina gonfachuu ni dandeessa. Nuuraa sammuu kee dammaqsuu fi itti fayyadamuu qofa si gaafata. Amma akka waan imala eegalaa jirtuutti yaadi. Kaayoon imala kee kanaas mul'ata jireenya keetii dhugoomsuudha. Mee akka waan wantoota jireenya kee barbaachisan hundumaa argattee gammachuu fi nagaan jireenya kee keessa guutanii jiraniitti yaadi. Yoo dhiira taate dhiirota akka keetii kanneen milkaa'ina olaanaa gonfatanii haadha warrootaa fi maatiiwwan isaaniif wantoota barbaachisan hundumaa guutanii qananiin jiraachisan, mana miidhagaa keessa hojjettoota tajaajila isaaniif kennan waliin jiraatan, makiinawwan ammayyaa oofan, jaalalleen isaanii uffata mimmiidhagaa fi gatii qaalii uffatan, ijoollee isaanii barsiifachuuf maallaqa gahaa qaban,
hawwita ta'a. Gama biraan yoo dubara taate immoo tarii dubartii hojii isheetiin sadarkaa olaanaa irra geesse ta'uu yookaan tarii barreessituu beekamtuu fi kabajamtuu ta'uu yookaan taatuu fiilmii yookaan diraamaa beekamtuu ta'uu hawwita ta'a. Dhiiras taatu dubartii hawwiin kee kun sammuu kee keessa kan deddeebi'u taanaan jireenyuma ati hawwitu kana harkisee fidee qabatamaan siif dhugoomsa. Amma irraa eegaliitii akka waan jireenya hawwitu jiraachaa jirtuutti sammuu kee keessatti ilaali. Sababni isaa amma jireenya ufuulee garaa sitti baay'atanii boodatti si harkisanii kufaatiif si saaxilan keessaa baatee gara milkaa'inaatti imaluuf jetta. Imala kee karoorfachuu. Imalli milkaa'inaa kamiyyuu imala dursee karoorfamedha. Biyya tokko daawwachuuf wayita imala eegaluuf jennu dursinee gara eejensii imalaa deemuun waa'ee biyya daawwachuuf deemnuu ilaalchisee barreeffamootaa fi odeeffannoo garaagaraa gaafachuun waanuma jirudha. Akkasumas biyya daawwachuuf deemnu sana keessaa bakkeewwanii fi magaalota daawwannu, bakka boqannu, wantoota qabannee imallu korojootti naqannee qopheeffachuu fi kan kana fakkaatu dursinee adda baafachuunis wantoota imala keenya milkeessan keessaa isa tokkodha. Yoo baaburaan imalla ta'e yeroo itti imala eegallu adda baafannee qophaa'uuf dursinee sagantaa sa'aatii itti baaburri imala eegaluu fi deebi'u adda baasnee beekutu nurraa eeggama. Kana jechuun yoo imaltoota muuxannoo imalaa qaban taane wantoota imala keessatti nu mudachuu malan xiinxaluun otoo imala hin eegalin dura dursinee itti qophoofna. Amma imalaawwan jireenya kee keessatti goote keessaa imala baay'ee gammachiisaa fi namatti tolu imaluuf jetta. Imala kana jireenya kee keessatti yoomillee hin irraanfattu. Guyyaan ati yaada kana dubbisaa jirtu kun sammuu kee keessatti guyyaa ati jireenya kee keessatti jiraachuu eegalte jedhamee galmeeffama. Kanaanis muuxannoowwan jireenya kee darbe keessatti dabarsite barnoota siif ta'anii fuulduratti waan si tarkaanfachiisaniif itti gammadda. Kanaaf bu'uura yaada an armaan olitti siif ibseen imala eegaluun dura tarkaanfiin jalqabaa ati fudhachuu qabdu maalidha? Imala keef karoora baafachuudha. Asirratti waan qalbifachuu qabdu tokko ilaalcha sammuu keetii jijjiirraan jireenya kees jijjiiruu ni dandeessa. Kanumaan wal qabatee mee seenaa dhugaa tokkoon sitti hima. Ani waggoota dheeraaf barnoota saayikoolojii waa'ee kalaqaan wal qabatu kolleejjii beekamaa tokko keessa barsiisaan ture. Qajeelfamoota ani wayitan barnoota kana barattoota barsiisaa ture qajeelfamootaati amma kitaaba kana keessatti dubbisuuf deemtu irraa addaa miti. Yeroo sanatti dargaggeessi an Joon Giriin jedhee isa waamu tokko daree keessatti barnoota akka kennuuf yeroo baay'ee affeerramaa ture. Joon mindaa gadaanaan waan hojjetuuf maallaqa gahaa qusatee hin qabu ture. Sababa kana irraan kan ka'es maallaqa gahaa ittiin maatii isaa fi ofii isaa jiraachisu waan hin qabneef waa'ee fuudhee gaa'ela ijaarrachuu hin yaadu ture. Wayita waa'ee gaa'ela dhaabbachuu yaadu waa'ee baasii ittiin haadha warraa isaa fi maatii isaa jiraachisu yaadee dhiphata ture. Anaala jireenya isaa kana ergan ilaalee booda Joon wantoota milkaa'ina gonfachuuf si barbaachisan hundumaa akka qabu amansiisuuf hagas mara natti hin ulfaanne. Kanaanis Joon milkaa'ina gonfachuu akka danda'u keessa isaa amantii jabaan waan uumameef ni milkaa'e. Garuu Joon milkaa'ina olaanaa silaa gonfachuun isaan malu hin gonfanne. Joon imaluma ati amma imaluuf deemtu keessa darbe. Asirratti wantoota Joon raawwateen sitti hima otoo hin taane qajeelfamoota jireenya fuuldura kee jijjiiruun wal qabataniin irra deebi'ee sitti himaa jira. Garuu immoo seenaa Joon Giriin keessaa muraasa sittan hima. Joon sammuu isaa keessatti akka waan badhaadhina gonfatee jirutti of ilaaluu erga eegalee booda irraa jireenya isaa adda baafatee mul'ata jireenyaa kan yeroo baay'ee namoonni baay'een abjuutan garuu immoo namoonni muraasni qofti darbee milkeessan sammuu isaa keessatti arguu eegale. Kanumaan shamarree gaa'ela waliin ijaarrachuu barbaade tokko sammuu isaa keessatti argee garuu immoo hanga mana miidhagaa waliin keessa jiraatan qabaatutti gaafii gaa'elaa isheef hin dhiyeessine. Kanaanis mana inni sammuu isaa keessatti arge injinara ijaaru mindeessee karoorri baafamee manicha ijaarsise. Kanumaan Joon abjuun isaa dhugoomee mana miidhagaa sana keessatti misirroo bareedduu fuudhuuf yeroo dheeraa isatti hin fudhanne. Joon maallaqa guddaas qusatee haadha warraa isaa waliin bakkeewwan garaagaraa kanneen akka Baarmudaa fi Awurooppaatti imaluun daawwachaa turan. Atis muuxannoo jireenya Joon Giriin kana qabatamaan jireenya kee keessatti mul'isuu ni dandeessa. Wanti kana murteessu sadarkaa nuuraa sammuu kee qofaadha. Kanas akka itti aanu kanatti foormulaan ibsuun ni danda'ama. Jalqaba irratti akka waan jireenya barbaadde argattee jirtutti sammuu kee keessatti ilaali.
bakka ga'uuf hawwite kana ga'uu akka dandeessu amani. Achiin booda tarkaanfilee mul'ata kee kana dhugoomsuuf barbaachisan fudhachuu eegali. Gaariidha. Mee amma imala keef karoora haa baafnu. Garuu jalqaba eessa deemuu barbaadda? Deebiin gaafii kanaa wantoota ati jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu kan of keessaa qabu yoo ta'u, qabeenyawwan ati jireenya kee keessatti horachuu yookaan argachuu barbaaddu, wantoota jireenya kee keessatti fooyyessuu barbaaddu, jijjiirama qaama kee fi hariiroo namoota waliin qabdu irratti fiduu barbaaddu fi kan kana fakkaatu ta'uu danda'a. Imalli amma imaluuf deemtu imala jireenya kee keessatti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef qajeelfamoota saayinsawaa ta'an hordoftee karoora baafachuun of eeggannoon imaluu qabda. Moodela gamoo tokko jijjiiruu yoo barbaadde injiinara dhimma kana irratti beekumsaa fi dandeettii qabu waamtee karoora akka siif baasu goota. Achiin booda injiinarri waamamee dhufe kun maal fa'aa raawwata? Wanta injiinarri kun jalqaba irratti raawwatu maal hojjechuu akka barbaadu dursee adda baafachuudha. Kanaanis moodela gamoo sanaa jijjiiruuf waa'ee wantoota gamicha irraa kaafamuu qabaniifaa yaaduu danda'a. Jecha biraatiin kana jechuun otoo deebisee ijaaruun eegaliin dura wantoonni inni diiguu qabu ni jiru jechuudha. Atis jireenya kee akkaataa barbaaddutti deebistee ijaaruuf karoora kanatti fayyadamuutu sirraa eegama. Otoo waan hojjechuu qabdu addan baafatiin dura waan hojjechuu hin qabne ejjennoon murteeffachuu qabda. Ani humna waan argachuu barbaannu sammuu keessatti ilaaluun qabutti baay'een amana. Ani yeroo baay'ee wantan hojjechuu barbaaduuf durseen karoora waraqaa irratti barreeffadha. Kanaanis karooricha irra deddeebi'ee qayyabadheen sirriitti hubadha. Mee gara injiinara mana ijaaru sanattan si deebisa. Injiinarri kun otoo karoora wantoota hojjetuu waraqaa irratti hin qopheeffatin moodela gamoo qopheessuun deebisee fooyyessee ijaaruu ni danda'a. Hojiin moodela gamoo deebisanii jijjiiruu mataan isaa waraqaa irratti karoora baafachuu nu gaafata jechuudha. Kanaaf amma mee dursinee kaayoo imala keenyaa addaa baafanna. Imala keenya kanas akka waan daawwannaaf deemnutti waan ilaalluuf tokkoon kaayoowwan jireenya keenyaa akka buufata konkolaataatti fudhachuu dandeenya. Chaartiin armaan gadii kaayoowwan bakka sadiitti qoodamuun dhiyaatan agarsiisa. Kaayoowwan chaartii kana keessatti ibsaman kunniin kaayoo jireenya keetiin wal qabachuu dhiisuu malu. Garuu otoo kutaa itti aanu dubbisuutti hin darbin dura kaayoowwan jireenya keetii waraqaa irratti tarreeffadhuutii akka chaartii armaan gadiitti bakka sadiitti addaan qoqqoodi. Kunis imala keetiif wiirtuu ka'umsaa siif ta'a. Mata dureen chaartii kanaa kaayoowwan, irraan gadee jalqabaa jalatti qabeenya jalatti immoo mana haaraa, meeshaalee gaggaarii, makiina ammayyaa haaraa, sanduuqa haaraa, maallaqaan of danda'uu. Irraan gadee lammaffaa jalatti kaayoowwan qaama wal qabatan, kana jalatti fayyaa gaarii qabaachuu, ulfaatina dabaluu yookaan hir'isuu, dandeettii waa yaadachuu gabbifachuu, dandeettii qalbii ofii sassaabbatanii waan tokko raawwachuu gabbifachuu, dandeettii miira muddame deebisanii bohaarsuu gabbifachuu, dandeettii bartee ofii to'achuu gabbifachuu, dandeettii sammuu keenya tasgabbeessinee nagaa sammuu argachuu gabbifachuu. Irraan gadee sadaffaa hariiroo namoota waliinii, kana jalatti namoota hundumaa kabajuu, dandeettii gaggeessummaa, hojii gaarii, kabajaa maatiif ofii dhugoomsuu. Dhaala kan kee numa argatta. Mee xalayaan abbaa seeraa irraa siif barreeffamee dhaala guddaa argachuuf akka deemtu sitti mee haa jennu. Xalayaa kana keessatti qabeenyaawwan gurguddaan ati dhaalaan argatte tarreeffamanii jiru. Maaltu sitti dhaga'ama? Akkuma yeroo kaanii dubbistee xalayoota biroo keessaa waan gootu atiyyuu ni beekta. Xalayicha ammas irra deddeebitee dubbista. Wayita dubbistu kanas gammachuun keessa keetii finiinaa deema. Egaa anis wayita waa'ee kaayoowwan jireenya keetii yaaddus miiraa fi amala akkanaa akka ati agarsiistuun barbaada. Sababni isaa kaayoowwan kee kunniinis akkuma qabeenya dhaalaa kana kan kee ta'uuf fuulduratti si eeggachaa jiru. Amma gara imala keetti deebina. Imalli kee murtaa'ee jira. Bakka ati ga'uuf deemtu milkaa'inaa fi argannoowwan haaraan kan guutamedha. Bakka kana kaayoowwan ati amma filattee jirtuu fi kanneen biroo hedduutu si eegaa jira. Sababni isaa jireenya kee gara bakka dharraatee tokkotti wayita guddachaa deemu dandeettiin kees dagaagaa waan deemuuf carraan wantoota haaraa kalaquuf qabdu dabalaa deema. Jalqaba kitaaba kanaa irratti milkaa'inni bakka tokko ga'anii dhaabbachuu otoo hin taane imala walitti fufiinsa qabu ta'uu isaa hubattee jirta. Tarii kaayyoowwan jireenya keef karoorfatte hundumaa yeroo tokkotti wal duukaa milkeeffachuu ni dandeessa ta'a.
Garuu kaayyoowwan kanneeniin erga milkooftee boodas isaanitti fayyadamtee immoo waan haaraa hojjechuuf carraan ati qabdu ni dabala jechuudha. Milkaa'inni kee jalqabaa kan itti aanuuf daandii siif saaqaa deema malee bakkuma tokkotti hin dhaabbatu. Milkaa'inni mala ta'uu isaa yoo amante akkanaan walitti fufinsaan sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa kan biraatti tarkaanfatta malee bakka tokko geessee hin dhaabbattu. Miirota keessa kee jiran qorachaa tarkaanfadhu. Hanga ammaatti miira akkamiitu keessa keetti uumamee jira? Kitaaba namatti tolu kan hanga dhumaatti dubbisuu barbaaddu dubbisaa waan jirtu sitti fakkaata? Yoo akkas ta'e hin dubbisin, asuma irratti dhaabi. Sababni isaas kitaaba kana irraa fayyadamaa waan hin jirreef. Guyyaa ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos ganama daa'ima kennaawwan garaagaraa kennamaniif agartee beektaa? Daa'imni kun kennaawwan saamsamanii kennamaniif tokko tokkoon walitti hiiku fuulli fi ijjisaa ifaa deema. Miira gammachuu keessa isaatii finiinu fuula isaa irratti arguu ni dandeessa. Ati amma miira daa'ima kanaa akka ati qabaattuun barbaada. Amma akka dubbisaa jirtu dagachuu qabda. Garuu akkuma ati tokkoon tokkoo himoota kitaaba kana keessa jiranii dubbisaa deemtu, iji sammuu keetii akka jiisaa billaachaa killee keessaa baatee jiraachuu eegalteetti si arga. Tarii hanga ammaatti jireenya kee fooyyeffachuu yookaan jireenya gaarii jiraachuu hawwaa turte ta'a. Amma hawwiin kun marti goolabamee jira. Ammaan booda hawwiin hin jiru. Yoo ilaalcha sirrii gabbifattee jirta ta'e waan fuuldura kee jiru ni beekta. Akkuma waan Arkimeedis wayita mala ittiin qulqullina warqee adda baafatan argate godhe sanatti, atis harka kee bal'isii nan argadha jedhii sagalee kee ol kaasii dubbadhu. Mata dureen kitaaba kanaa I will jedhu qabiyyeelee kitaabicha keessa jiran caalatti waan baay'ee nu barsiisuu danda'a. Maal akka gochuuf deemtu qabatamaan ibsuu kee agarsiisa. Mul'ata kee dhugoomsuuf wantoota sirraa eeggaman hundumaa raawwachuuf mataa keef waadaa galuu kee agarsiisa. Namichi yeroo dhiyoo na bira dhufee akkas naan jedhe, an kitaabota nama onnachiisanii fi jireenya ofii fooyyessuuf nama gargaaru jedhaman baay'ee dubbiseen jira. Garuu hanga ammaatti bu'aa tokko illee hin arganne. Anis yaada isaa kana ergan dhaggeeffadhee booda jireenya isaa keessatti maal akka gochuu yookaan ta'uu barbaaduun gaafadhe. Mul'ata murtaa'aa kana jedhee ibsuu danda'u akka hin qabne natti hime. Kun namticha jireenya koo fooyyessuun barbaada jedhudha. Jireenya isaa jijjiiruuf karoora qabatamaa baafatee hin qabu. Garuu immoo jireenya isaa jijjiiruu barbaada. Mooraa mana keetii keessa abaaboo dhaabdee miidhagsuu barbaadda yoo ta'e, callisteedhuma sanyiiwwan abaaboo garaagaraa fiddee lafa irratti hin facaaftu. Jalqaba abaaboowwan gosa akkamii dhaabbachuu akka barbaaddu murteeffatta. Achiin booda sanyii abaaboowwan dhaabbachuu barbaaddu qopheeffatta. Itti aansitee wantoota raawwatamuu qaban raawwattee sanyii abaaboo dhaabbattee walitti fufinsaan kunuunsitee guddifta. Mee ammas al tokko gara ijaarsa gamoottan si deebisa. Ogeessi gamoo ijaaruu otoo akkaataa itti ijaaru karoora hin baafatin gamoo ijaaruu hin danda'u. Otoo gamoo hin ijaarin dura wantoota gamoo sana ijaaruuf barbaachisan jalqabaa kaasee hanga dhumaatti walduraa duubaan qopheeffata. Tarii ati amma yeroo jalqabaatiif jireenya kee egereetiif karoora qabatamaa baafachuuf deemta ta'a. Kaayyoon kitaaba kanaas jireenya kee egereetiif karoora akka baafattuu fi amantii guutuun fuulduratti akka tarkaanfattuuf si deeggarudha. Maallaqni jireenya nama kamiifiyyuu barbaachisaa akka ta'e wal nama mormisiisu. Jireenya sadarkaa olaanaa qananiin qabu jiraachuuf maallaqa hedduu horachuu si gaafata. Kanas gochuu ni dandeessa. Garuu asirratti waan ati dagachuu hin qabne qabeenyaan qofti gammachuu dhugaa hin fidu. Namoota qabeenya hedduu horatanii badhaadhaan garuu immoo gammachuu hin qabne hedduun beeka. Wanti murteessaan ilaalcha keeti. Ilaalcha gaarii qabaannaan mul'ata fuuldura kee jiruyyuu yaaddee gammaddee jiraachuu ni dandeessa. Suuta tarkaanfadhu. Amma boqonnaa itti dabartee dubbisuuf baay'ee ariifattee jirta jedhee yaada. Hanga karoora imala keef barbaachisu baafattuyyuu obsa waan dhabde fakkaatta. Garuu hin ariifatin. Otoo boqonnaa itti dubbisuutti hin darbin dura yaada baay'ee barbaachisaa sitti himuu barbaadu tokkoon qaba. Amma waan tokko akka ati gootuun barbaada. Boqonnaa itti dubbisuu otoo hin eegalin dura guyyoota 2 boodatti akka deebituun barbaada. Kanaanis waan itti aanu kana akka ati gootuun barbaada. Waan jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu akka waan argattee jirtuutti sammuu kee keessatti ilaali. Kaayyoowwan jireenya keetii irra deebi'ii qoradhu. Achiin booda akka waan kaayyoowwan jireenya keetii kanneen milkeessitee jirtuutti sammuu kee keessatti ilaali. Jireenya kee keessatti nama akkamii ta'uu barbaadda? Nama ta'uu barbaaddu kana amma akka waan taatee jiraachaa jirtuutti sammuu kee keessatti ilaali. Mana qabaachuu barbaaddu guutummaa isaa sammuu kee keessatti ilaali.
akka waan mana kana keessa jiraachaa jirtutti sammuu kee keessatti ilaali. Mana akkanaa akka qabdu sammuu kee keessatti deddeebisii yaadi. Hin hawwin. Manichi kanuma keeti. Kan kees ni ta'a. Makiina ammayyaa ta'uun qabaadhee jettee hawwitu ni qabdaa. Amma makiinawwan hedduu tarree galanii jiran sammuu kee keessatti ilaali. Makiinota kanneen keessaa kan barbaaddu sana filadhuutii yeroo dhiyootti harka kee akka galfattu deddeebisii yaadi. Wayita wantoota argachuu barbaaddu akka waan argattee jirtutti sammuu kee keessatti ilaaltu kana sababoota akka ati wantoota kanneen hin arganneef si danqan hin yaadin. Kufaatiin yeroo mara waa'ee hanqina keenyaa qofa yaaduu irraa madda. Milkaa'ina gonfachuuf yoo daandiin tokko nutti cufame daandii kan biraa barbaaduu qabna malee daandiitu nutti cufame jennee kufaatii keessa jiraachuu hin qabnu. Dubartiin Chicaagoo keessa jiraattu tokko yeroo mara fedhiin ishee Kaalifoorniyaa jiraachuu yoo ta'e garas deemtee jiraachuu akka hin dandeenye hadheeffattee irra deddeebitee dubbatti turte. Anis gaafii tokko akkas taanaan maaliif gara Kaalifoorniyaan deemture jedheen gaafadhe. Dubartittiinis yaadaan liqinfamtee turte. Anis maaliif gara Kaalifoorniyaa deemuu akka hin dandeenye sababa qabatamaa akkanatti himtuuf irra deebi'een gaafadhe. Gaafii kanaafis sababoota hedduu barreessite. Sababoota kanneen keessaa ijoon maallaqa gahaa dhabuu, dabalataanis Kaalifoorniyaa keessaa nama beektu tokkollee waan hin qabneef tarii yoon garas deeme hojii argachuu dhabuun mala jettee yaaddofte. Anis maallaqa qusattee jireenya ishee jijjiiruu akka dandeessuuf tooftaalee ittiin galii ishee dabaluu dandeessu muraasa akka naaf tarreessituun gaafadhe. Xiqqoo erga yaaddee booda yaadota hojii irra ooluu danda'an tokko maddisiiste. Itti aansee immoo akkamiin Kaalifoorniyaa keessatti hiriyoota horachuu akka dandeessuu fi hojii argachuu akka dandeessuun gaafadhe. Gaafilee kanneeniif yeroo gabaabaa keessatti deebii ga'aa naaf kennite. An naannoo Kaalifoorniyaa qarqara Saan Firaansiskoo waggoota dheeraaf jiraachaan ture. Gaaf tokko dubartiin kun naaf bilbiltee Kaalifoorniyaa jiraachaa akka jirtuu fi hojii gaariis argattee akka jirtu natti himte. Dubartii kana duraan maaltu jireenya ishee boodatti harkisaa ture jettee yaaddaa? Waan argachuu barbaaddu argachuuf waan gochuun ishee irraa eeggamu gochuuf ilaalcha sirrii hin qabdu turte. Maal gochuu akka qabduu fi maal argachuu akka barbaaddu ni beekti turte. Garuu waan argachuu barbaaddu argachuuf waan raawwachuun ishee irraa eeggamu hin raawwanne turte. Kanaaf jireenya ishee boodatti harkifatee ture. Amma mala eegaluuf karoora baafachaa turte. Imalli kun imala kutannoo jabaa gaafatuu fi gammachuun guutamedha. Of eeggannoon karoora imala kee baafachaa waan turteef imala milkii imalta. Kutaa tokkoffaa kitaaba nan danda'a keessatti waa'ee imala milkaa'inaa fi barbaachisummaa kaartaa kallattii ofii qopheeffachuu irratti qabxiiwwan ijoo tokko walitti qabannee turre. Yaadadhu. Imalli kee milkaa'ina guddaan akka xumuramuuf jalqaba kallattii kee sirriitti beekuun murteessaadha. Kaartaan atarraa harka keetti qabattu bakka bor gahuu dandeessu siin murteessa. Kutaa lammaffaa keessatti kallattiiwwan biroo milkaa'inaaf nu gargaaran waliin dubbisna. Hamma sanatti nagaatti turaan yaada keessan nuuf qooduu hin dagatina. Nan danda'a. Ati immoo ni dandeessa.